واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمز أمان الدار السلام وهاهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب الحمد لله رمضان نخافتي سيبويا قرنفا الرا إن شاء الله فاني كمنا ورهم دي سافرة رب نهاقل ورنا نجيان سيني في نجيان الرابو رب نهاقل لفاتي تيسن ربي وربويا كياما فرت ربي سنهاقل يا دامراد فيسن سنهاقوتو همتو اسم برباتو هند ربي سن رهادي بسو خيري تيسن هند ربي لتي سنهاقبو أحبتي في الله باتي تنخيسا ججباتون أكما نرى إيقامو isiidhaaf marxifachuun akkuma hunda keenyaafuu dalagaa taatee jirtu jaalawwan kee islaamaa dalagaa nuti dalaynu tana akka nu duraa hin banne eeggachuun keenya dirqama taas jaalawwan kee wanni dalaynuuf boru itti ooluufi boru ittiin galata galfamuufi malee aadaa goonee baatii takkitti tana ta aadaa itti gabbarruu miti jaalawwan kee ibaadaadha. Ibaadawwan hunda keenya walitti qabnu kana akka nu duraa hin banne eeggachuun dirqama tahaa jechuudha. Kana jecha arraan tana yaadachiisni keenya har'aan tana dalagaa namaa maaltu nama duraa ballee isaa dajattu san waliin laalla inshaallah. Gorsa arraan tanaa kana bakka isaatitti gurra qaamaa dura garra qalbiitii wal bira haa jiraannu. Dalagaa ilmi namaa itti lafa'ee dalagu soommanaas haa taatu, qur'aanaas haa taatu, sadaqaa fi salaata shananiis haa taatu, hattaa jaalawwan kee islaamaa hajjiis haa taatu. dalaguma khayriidhaahu waan nama duraa ballee isaatu jira isiisan waa sadi wajjin laal tokkoffaa irratti jaalawwan kee islaamaa rabbii cinaa jalla jalaalu waa yaammachu shirkii waan jaamu sana isii tanaatu dalagaa nama duraa balleessa hunda isiitu si duraa dileet gootii jechuudha isiin lamadaa maalii jaalawwan kee islaamaa wanni dalagaa ta'e tana si duraa balleessu دليله قبت دلجن ذنوب الخلوات دليله انفد دلجن جتو قبات تبهني اسيتنات دلجات انت هبا من تراس درا قد جال وقي اسينتان نما همچو وهم سدين كان يورون نفتي وجلال انت كنيا والبر هاجران احبتي في الله ربي سبحانه وتعالى قران عيسى في ستي ربته ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يا نبي يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولقد أوحي إليك جانبا جرى يتتي بيكسسني قد أمجرا جرى يتتي بيكسسني قد أمجرا وإلى الذين من قبلك إرجمتون سدورة دربنت اللي بيسني قد أمجرا أكم تجد لئن أشركت لا يحبطن عملك yooniti ati saato warri si dura darbees dalagaa rabbi cinaa waan biroo yaammatan la yahbatanna amaluk dalagaan tanteeni baddi te isaan saniin illee jaalawwan kee islaamaa ni baddee jirti wala takuunanna min alkhaasiriin yeroo gaa dalagaan tante wanni ati dalagatte ittiin oolanii si dura lafa badde warra hundi irraa taataa jeeni jaalawwan kee rabbii subhaanahu wa ta'ala eenyuuni أنبياء إساني تجعل سني أنبياء إساسني نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إسا شرك الرّاقل كله إسا وانتوت دلقانا ما إرسان هند الرّاقل كله سنيني في فكين يتوح والروتان أكا إساتين دلقان تيسني بديجي يوم آلتاتن يو قبرتي تجخي ستي نمان انتهين چنا ونچنا يامتن أما كيسا إساني نكنا جو أنا في إستي ترق إحنا نوياتي خوان دلقو بر فول ربي تنبر باني خان خوان وجد فول ربي تنبر باني خان خانا أركني في هانا أجاني كبو خان خوان برو ربي تنا قبر خوان برو ربي تنا صدات خيسة تنا يامت خيسة تنا وان برو خجل خان عنو آيامي أكم جتها جالوك يا الإسلام شرك نبي آدم عليه السلام أترى قبده هم نبي نوح عليه السلام هنجر تترك قروا يسير زمن خم أرقمته زمن نبي نوح عليه السلام أرقم أمني أتشيدرتي دين كله أمنتي نبي إبراهيم عليه السلام أتشرجرا هم ينفتي زمن سنكيسا أمر ابن غربا أمر جانين تقوتره
isa saniitu sanama biyya birootii fidee biyyoota arabaa keessa facaase fi jazaa'ira isaa hunda keessa waliin ga'e jaallamooti achirraa wanni sanama ja'an san gabbaramti ilaa hamma nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ergamee isii tana caccabsee daaraa godhutti shirkiin achirraa eegalte jaallamooti islaamaa inuma shirkii jechuun ati yaammachuudha ati kajeeluudha ati gabbaruudha rabbi cinaa nama isan tahin ibaadaalee keessaa akka du'aa'ii fa'a kajeellaa fa'a qodhaa godhuu fa'a qaluu fa'a nama isa hin tahinin isatti baru itti gahuudhaan nama isan tahiniif yoo goote shirkii gootee jirtaa jaallamoota islaamaa isii tanaatu dalagaa namaa hundas duraa balleessa amma bara tokkoon keenya guyyaa sommanaan ollee halkan dhaabbataan bullee jaallamoota sadaqannee isii tana hunda walitti qabattee isa cinaa waa qabde jechuun dalagaa tan ta'e duraa balleessitee jechuu karaa gabaabaa bilaash farkaa goote akka haba amantuuraa goote dhukkee ifa aduu keessatti facaate gootee jirta jaallamooti kanaa jecha shirkii tanarraa fagaachuutu shirkiin tun dalagaa ta'e keessa dhufuutu dalagaa nama duraa balleessaa ahibbateetillah firraa eegi qaba shirkiin tun aqsaamni isii gosa lama shirkii gurguddoo fi xixiqqoodha shirkii gurguddoon tan akka amma olii jenne kan nama rabbiin ta'in yaammachu ka isan ta'in gabbaru ka isan ta'in sodaachu ka isan ta'in itti tawakkula isatti godhattee isa saniin nabaasa jettee qabachuu tanaatu shirkiilee gurguddoo jaallamooti akka kaanii beekan sanama waan isa gadi gabbaramu wujubaati kana ka isitti gabbaramu ka rooba irra barbaadamu ka ilmoo dhabe irra barbaadu ka rizqii irra barbaaduga ammaan tana alaabaan isii buutee jirti malee gaafa duraa hundi keessanuu ni beekan kaan shirkii xixiqqoo isiin tun bakka lamatti qoodamti ta zaahiraan mul'attuu fi kafiyyi jaaniitii dhokattuudha isiin zaahiraan mul'attu tun akka lama of keessaa qabdi jedhe ta aqwaalaan jaaniiti ta afa'aalaan dalagaadhaan mul'attu fakkeenyaaf ta jechaan mul'attu ta akkam faadha takka rabbiin alatti kakachuu jaallamooti yeroo kakachuu feete bar rabbumaan kakadhuutu jira garuu rabbii alatti waan biraa makluuqaa yoo kakatte akka amma namni keenya ni beeytanii bar aboo aduun deemtu turreefta kiyyaan haa deemtu yoon akkas ta'e maarree kiyya kanatti naaf hin faayideysin kakuu bar waan hin jirre takka kaagarteeni isa rabbiin alatti kakatamtu tun shirkiilee xixiqqoo san keessa jirti jaallamoota islaamaa akkasuma afaaniin jechuufa maashaa Allah wa shi'it waan rabbi fedhe eeganaa kan ati feetellee jechuufa rabbii fi suma afaan qabaa bar aboo eegaa irra dhuftee na bira dhaabbatte moo duraanuu ani siinyaa fi rabbiin qabaa jechuufa jaallamoota walitti qindeessite isiin tun ta afaaniin ja'amtuu jaallamoota islaamaa firraa eeguu qabna ahibbatii fillah taan ta afa'aalaati ta dalagaa irratti mul'atu fakkeenyaaf ta akkamii hamartii uffachuu fa'a hamartii san maalitti yaadde wahina irraa deebiste wahinaa fiddi jettee itti yaadde akkasuma bututtuu faafitti hidhu qarxaasa kaayyachuu ni beeytan kaa ammaan tana bar dhokattee jirti malee duratti ijoollee asirratti waa hidhan maali qarxaasa maalirraa ija namaarraa ja'an waan takkanarraa deebiste takkaanaa fiddi jettee itti yaaddee waan akkasiisan ijoollettis haa ta'u beeyladattis haa ta'u yoo ati rarraaste ta afaalaati shirkiileen sun dalagaa namaa jaallamoota islaamaa tan keessa dhufte san ni balleessiti shirkiin garaagarummaan isiidha shirkiin guddoon isii keessatti argamte jechuun waan asii dura dalagde hunda rimoot si keessaa gootee jira isiin xiqqoon ammoo dalagaa isiin keessa dhufte san qofaatu si duraa bada jaallamooti haya aqsaamni kaan kamiin kafiyyi san shirkiilee xixiqqoorraa dhokattuu tajennu san isiin ta niyyaati jaallamoota islaamaa ammaan ta niyyaa teetee kana keessatti bar wantoota dalagamuu jira haana arkanii haana dhagayanii san jaallamoota islaamaa zamana keenya kana faa bar rabbi rahmatan ufaa godhu malee halkiin ibaadaa gootu harkaa itti barbaaddi dhageeytii itti barbaaddi bar salaata shanan san yeroo isaanii fidata garuu haa namni arkuu keessa jira haa namni nama ibaadaatiin naa dhagayanii keessa jira ahibbati inuma amma zamana tiktok xarraqee kana faa bar yoo laaltan halkiin salaata deemuu feeti mana isii sanitti tolfatteeti bar hawoo billaa alayka wallaahi nama rifachiisti bar mana isii sanitti tolfatteeti namni isii san qarrasuu jira gizee inni manaa gabbo bismillah masgidatti hin deemu qarrasuu jira bar inni achi eegala dhufeeti asii bishaan fudhate gizee inni bishaan fudhatus ni qarrasan hatta achi taa'ee waddaati ni qarrasan
هم مسجد سينابر إني برسيت تجر وهي أتين تلفتي خنوا السيتا وقا إني ركالمان تهيا مسجد إرفو فتو إيك الرسل وفي هركو القبر ربي خدت نيك الرسل قرآن قرأ نيك خدت أهو حتى بر تراوي اللي جزينتي خلقين دابتو أجي تهي إيك فورابا نمني الوراب إني تراوي الدودوبان سين أهو بالله عليك إني برسيفت هنوتي خا بيهون تول جيسه حتى مرابا فيصل لي رابطني أهو هلكن كودا ما يكفى وهلكن سيلفا تراوي سني بر أبل مسلاتي أسرت سيجر إسان أهو جالوون كإسلام حجي سن أجر إيه هلكن هنو أسجني أتجني أسجر هنو دعائي تنجر ما أريبو شركين تم ما جالوون كإسلام دلجا سن سدوا بلسي تجر أتي صلاة سن أسرت حالائكي كومنتي ناغورا نجتة صلاة تيرتة دارن صلاة خيسن خيرو سني سن تهابا مالي خرب بنتانه تنا رمان تنا وني نياتو جروبر تنا تو دلغا خنينوار كابلي سجرا حبتي بالله شركي خفيجي تنا بر نبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يرو غباس حديث امام احمد تو مسند عيسى خسبي غباسه ان يرادو محمد بن لبيد الانصاري يرادو في عليه من الله رضوان اكم جي ان اخوف ما اخاف عليكم ان ارى صداتم تون سنرت صدات جيني بر ان امه هؤلاء الاطهار الاخيار من المهاجرين والانصار عليه من الله رضوان امه تعالى سنين ان ولي سنرت صدات شركي لخطو يا سنر صدات جين جالو في الاسلام شركي لخطو سنمالي جاني روغا فتن الرياء جين نبي محمد صلى الله عليه وسلم هانا أركني بصلاة هانا أركتني بصدقة هانا أركني مسجد جارو هانا أركتني بخيري لي سلا بربات سترى بيتنا من إيش تهون تدلقوه رياء جاء ما جين جالوه بيجاك يا ما الله جل جلاله بيوتا وان نمي دلقرتي غلطة سن أركته ورد دلقا إسا هندر غلطة سن قرأت ربنا هاقول بيا سمال جاني جيبر أبو مفتني جرتن خوتا waan nama ibadaa nama garsiiftanii san isaan san bira dhaqaa galata barbaadadha arra na bira waa takka hin qabdanii ja'amaan jijjaadhamuuti laala kaamimma siyaachistu salaata sanan yeroo bira salaattee sommana kana irratti tikfattee hajjii gootee sadaqaa gootee masgiida jaartee bar khayriilee gurguddoo tane walitti qabattee gaafa achi dhaqxu Allah jalla jalaalu na bira waa takka hin qabdu namaa jecha dalee isa san irraa galata yoo argatte fudhadhu yoo sin jeenee akkam takka sirriitti hiree as teenyee walitti nu garuudha nuuf hin galtu achi gaafa dhaqxe jaalawwan kiyya aqlii sirriitti yoo iddoo jalaaltee waan san narratti hamul'atu taate sii dhumattee jirti jaalawwan kiyya islaamaa hadiisuma ammallee imaam ahmad musnad isaa keessatti odeesse keessatti jaalawwan kiyya islaamaa maaltu jira ammallee gaafa takka sahabaan alayhi min allahi ridwaan akka tatteenyeeti waa'ee masiih dajjaal haasa'u jirraa jaal awoo inni kun bar nama akkanaati sharriin akka isaa addunyaarra hin jirtu bar zamana boodaa dhufuuta akkana jenneeti waa isaa yaadatti jiraaje yeroo sar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nurratti gabbeheeti isaanii yaadda'u arkee bar waa'ee dajjaal nurratti gabbee yaa ummatana na je'eni bar ani wanni isinirra sodaadhu masiih dajjaal irratti ana biratti je'eni bar shirkii dhokattuu tanaan jaalawwan kee islaamaa isinirratti sodaadhaa je'en yeroo san sahabaan shirkii dhokattuu sun maalii ja'aniiti yeroo gaafatan jaalawwan kee islaamaa gurbaan tokko ka'ee salaatatti seenaa jedhe salaata isaasan ni bareecha jedhe dhaabbina bareedaa keessatti harakaan hin jirre qat je'ee dhaabbataa jedhe rukuu'a bareedaa bu'aa jedhe sujuuda akkasii godha akka kanatti gidee irraa ba'e akkasitti godha maaliif jennaan nama tokkootu isa boodaa isa laalu jira jedhe sababa namni takkas ilaalu salaata bareedaa khushuu'a qabu san ati gaggeessinaan salaanni sun jaalawwan kee islaamaa siin qabamtu qabxiin isaa maaliif shirkii dalaydee jirta shirkii xixiqqoo isheen sun maal si goote dalagaatiin feeta salaata sanii si harkaa balleessiti ahibbatii billah laalaa kaadwame amman tana dhugaa rabbitti bar si asii salaatu sagaleen nama guddaa tokko si cinaa yoo qufaate salaata san kanuma mana salaatu salaattamu ahoo arrana jejeetteeti qaddootee salaatta laale haa si keessani jirtu moo hin jirtu siitu beeka jaalawwan kee islaamaa kanaaf shirkiileen tun waan dalagaa nama duraa balleessaati ahibbatii billah isii tanaatu nama hundeessa kana keessaa bahuu qabna taan jaalawwan kee islaamaa dilii qalwaatti dalagan akkana jechuun gubbaan nama rabbii keessaan kuduraa rabbii ta'uu salphan namni itti si yaadu halkiin akkatti si beeku warra saffii duratti si beekan warra masjiidatti si beekan
warra diinitti si beekan garuu ati gaafa mana kophaa sanitti ichi baate uduraa rabbiiti ahibbatii fillah isiin sunis dalagaatan teeti si harkaa balleessitii jaallaboota islaamaa. في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سنن من حديث ثوبان عليه من الله رضوان نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قافت كبر أمتك كفاجلا أمتك جرة خير لي أكم ولك بتنيجي مال جيسي هاهم خير لي قدو أكا غارب الله تاخنا بيتنسي بيسي أسجلال تن غارب الداخنا مولد خير لي قدو يا قيامة خير قدو أكا غارب الله تاخنا دفني جي دل ليسان والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية خيري قدو تن ورتك بتن صلاة شمر راغوتو زكاة شمر راغوتو حج راغوتو وان خيري تهوتانا تإدات رفضتني در قيامة دفني جي جالو في إسلاما أكسي وجهني أمتني سن جالو في إسلاما رب خير إساني سن سخن دي تك كيست هباء منثورا قد إسان غرسيسي دكي فجأتو قديتي إسان غرسيسا يروسن ثوبان عليه من الله رضوان لي فتيتي ياده سفلنا يا رسول الله يا إرجم ربي أمة سمي أستا وقن نجيش سيديني بر إيه أمة أكم والنبرسي سمي بفايساني أمة سني وجه بيه يروسن رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم أمة نسو جين جالو في إسلام أمة أبليين كيسن الراهي جين من نسو أبليين وكيسن الراهي من جلدتكم أما اللي لكي كيسن الراحته دلوتا كيسن الراحته ورطن أمة كيسن خانا جتو جالو في إسلام أكسي وجهني أمة نسوني هل كان ليلي نمد أبتني جي أكما اسم أبتن كانت ليلي كأنين تلأبتن جي هل كان رمضان نتئولا نبيتغا خيري لي سلسلة خيري جاء أمتسن هم فرت ورفو جرات جي أحبتي في الله جزي قباء إساني أتبهن جي من قلوا إساني تجزي أتبهن حرام ربي ديغني جران جي وربين حرامي تنقياتنا جي إسان ما ولي قبطي خيستاج وربي وانتتون تنقياتنا دانقا خايتي جرجي دانقا سنجب سنيتي دورا خيستي أرقمني جي إجال لو وانتي إسلاما إسان خناجي أحبتي في الله هاي عمينا مرة فتي سوغا لا لخامي خيري قدوتون ولي قبطي ريتي maal jechuudha warroottan haram rabbiin haram godhe daangaa kana ala hin dabrina asii achiin sarara diimaadhaa hin bahin siin jennaan hin bahin abbaafu dirreen inni si meedaan see qopheessoo siif gaatafa isa kana keessaa karaa sachi baanan qabamtee jirta jaallamoo kee islaamaa hayaa amman tan yoo laalle bar zamana amma keessa jirru kan hundi isaatu meedaa rabbiin taphaaf nu dhiise godhe dhiisee kabiroo keessa bahee jira ibadah keessatti shirkii keessa jira nyaataa dhugaa keessatti haraam keessa jira hunda keessattuu bar waan shari'aan keenya hin ayyamne isii tana dhibbaa keessa seenanii jiranii jaallamoo kee islaamaa iflaale qaati ati warra daangaa rabbi san eeggatee jiru moo warra daangaa san cabsee sararri diimaan irra taa'u jiru qofa iflaal yoomi guyyaan arraan tana guyyaan haasibuu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuu a'maalakum qabla an tu'zanu وأعيدوا جي جالو في إسلام دلقات يسن أمو ما أنت نتو هدا جي قرد جي أهو شركين إيسا خيسن نجر بدآن إيسا خيسن نجر رئاين إيسا خيسن نقو فيجر وانسلا دلقات يسني أمو ما أنت نجرت آتك كانت إنتلاتي أول ما خيسن تكسف هدا جي جالو في إسلام أما اللي دلقات يسن ميزان الرخاي جيني هو من أما أنت ندلقو تجرون سلا الرم ميزان الرخاي نراني فقمتي جتين أما أنت إيجرو كن سلا بر ميزان الرخاي ناني كتبما إنه مرد برتي نتجلى جلال المنا ما برتي جتين أمان تبدي هون نقبض ونقبض أمان تنادى باسي جي جالو وعيدوا قطاع جي أمان لي يوم ينفخ في السور نفخة واحدة قافا بر قر متك قفع فوقين ربي جل جلاله خلقي تنأكيسي نجر قل تكتي أفوقي أمان لي سخاسة فول إساس الآبيت دي دلقا أتدلي دي تك تكا غلط إسيسي قلت هم توفاتو هم توسي فلت خيري تاتو خيري إسي فلت وياسا نقل دلقان تيني جانب نمي دلقان إساسا ترتي إساتات خيري نساء إسا قدت قمدي جرى ملكاهي جرى جي جان لموك إني خيري نساء هركا خطي شر نساء الوقات هون جي جرى هايا إفلالو قبنا أحبتي في الله إفلالو قبنا دلي خطات دلقو مو أبدا أقوى مسجدك فردرة فلت تكونت يا أباخي
akkuma mudabbar uffattee deemtu kana ta'e abbaa kee akkuma jecha kee bareedu kana ta'e jaalawwan kee islaamaa irra hamtuun namaa kana jennaan nama gaahirri isaa bareede ka keessi isaa wasa kaahee jaalawwan kee nuti ammaan tana kan yaachisu jiru bifateenya bareechachuu qofa haasawa keenya mimmi'eeffachuu qofa afaan keenya deemma mimmi'eeffannee deemma godhannee baruu san kakkasaan jiru jechuu qofa kan naaf atitti yaaddoo jiru garuu keessa kana hoo إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه المسلم في صحيح من حديث أبي هريرة عليه من الله رضوان ربي سبحانه وتعالى إسن كنرا غرق قام خيسن إسن الله قام خيسن غدچو بيفتي خيسن أداتي بريدو كنرا دلغاتا كهين قبو دي جالله وكي إيغا يو أكس تاتي بر أنا بيأتي ورقو قراتي نحفنا ور عربا سريسي فورم تقبتي نساني إلا لجيغا هندسا مالي أوما إساتي maaliin isirraa laala jeebar dalagaa teessan qalbii teessan shirkirraa riyaarraa bid'aarraa waan garagaraarraa fedhii lubbuu sanaa jala deemuu hundarraa wal qulqullooyteeti guyyaa qiyaamaa namni najaa ba'uun hin jirtu eenyu malee illaa man atallaha biqalbin saliim nama rabbii qofa dura dhaabbate malee maaliin qalbiin isaa qulqulluu haala taateen shirkirraa tawhiida haala qabattuu taateen bid'aarraa sunnaa qabattoo haala taateen jaalawwan kee islaamaa fedhii lubbuu isii cabsitee gubbaa gatteessuu haala taateen nama naqul nama malee takka nagaa hin baatanii beeka kunooti ibn al-qayyim al-jawziin alayhi min rahimahullah wa akrama maal je waa'ee tana keessatti jeebar namoota kophaa achi bahanii dilii hamtuu dalagan sabaata dhabanii jiran sabaanni isaaniif hin jiru diin kana keessatti maaliif sababa as dura bareedoo gizee mana galan hammaatanii warroottan ammoo ibadaa sirrii san godhan jee mana keessatti yookaan iddoo kophaa isaaniitti ibadaa sirrii godhan sabaata isaanii argatanii jiranii sababa maaliitiin sababa keessaa fi gubbaan toleen kaa jaalawwan islaamaa haya anaa fi ati maalti yaadda'u jira feemasummaa xiqqoo tanaa jecha dinkiin gurguratti hin jirru yabiicu diinahu bi'aradin min addunyaa laa'ikki fi sheerii san qofa argachuuf jaalawwan islaamaa namni maraachitti jiru maraataa ta'ee galbeela nama eran caca'u namni laa'ikii xiqqoo saniif kan dhalaan qullaa yaa'utti hin jirtu laa'ikii argachuuf viiyuu argachuuf fiidiyoosii akka biraala baatu haa yaalaa ne haatu kun zamana carraqqee kana keessa jirtu iftoofachuun kee ammaan kanaa jaalawwan kee islaamaa waan laaltuu fi kan hojjettu adda baaftee xiinxalu mizaana isii irra keessee mizzanu taan jaalawwan kee islaamaa nama hamachuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tokkoon keessan nama hin hamatinaati awoo foon obboleessa keessanii isa jiraate isa du'aa nyaachuu ni feetanii amma obboleessi kee tokko yoo as du'ee jiraate isa kanarraa foon murattee nyaachuu ni feena hin feenu bar gaafiin hin feenu jechumaa bar nama hamatte jennaan foon obboleessa keetii nyaattee jirtaa keessattuu jaalawwan kee islaamaa halqiin alaa miti jira masgiida keessa teessee si hamatti bar masgiida keessa teessee si hamatti bar hama jechuun maalii jaanii nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yoo gaafatan maali jennaan dhikruka akhaaka bimaa yakrahu obboleessa kee ati dubbachuu jee waan inni yoo isa bira teessee isa dubbatte inni sirraa jiru achi isarraa gara galteetiti waan inni hin feene dubbatte si dhumattee jirti isa hamattee jirtaa jee jaalawwan tunis khayriilee gurguddoo akka gaara mul'ataatiin biyyaa san dhufteeti jalaal dirree gaamaa naamusa namaa cabsitee dhufte nama hamattee dhufte foon obboleessaa nyaatee dhufte mooqam khayrii ati qabdu kana hunda sirraa fuudhanii isaanii hiraniiti gaafa khayriin ta'e dhumte sharriilee isaanii san qabanii sirra darbaniiti ibidda si darbaniya ati tapha seete oggaa teessee barcaateetiin gootu oggaa ittiin hata horortu foon obboleessa keetii oggaa ittiin buna shafu gootu foon obboleessa keetii oggaa itti dalagaa tolchitu oggaa itti karaa sirraa gabaabsitu isa hamachuudhaan daqiiqaa shan deemtaa bar shanan kana takka qabatteeti nama takka as fudhattee hakkanaati jettee isa kana lafa kaayaa deemtaani gara karaa yoo nama hamachuu baanne aduun sun sirraa dhiitee ni bariiti bar laalini teessuma takka taa'e namni takka keessa foon isaa ni nyaadhama amman kana faa bar rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa as-sawmu lii wa an ajzii bihi jeelan soommanni anaatu galata itti galchaa jee jaalawwan islaamaa maaliif jennaan yaduu shaawatahu wa ta'amahu min ajli fedhii isaa guutuu nyaataa dhugaatii ol anaa jecha dhiisee jee naa galata galchaafi akkasii wajjin jee jaalawwan islaamaa ani nyaataa dhugaatii fi fedhii ta'e dhiistee ooluu kee irraa dantaas hin qabu yoo maal taate malee yoo haala kee tolchitee afaan kee kana qabatte malee jaalawwan islaamaa gariin barammaan tanas
hiraa barraa qabee hamma aduun jiituu jedhee nyaataa dhugaatii waan halaal kanarraa if qabaa oole dadhabee oole garuu nama hamata nama walitti dira nama hassada eessa jira ree asiin fudhatte asiin kan nu jirta jaallamoo fi islaamaa hattaa naamusa namaa cabsuu moo jaallamoo fi islaamaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam guyyaa hajjati booda bar dhaammateeti inna dima'akum wa amwalakum wa a'radikum dhiiga wal gannaquun naamusa keessa wal cabsuun horii namaa walirraa fudhachuun isin irratti haraam ta'ee jira jechuudha. Akkam akka haraaminaa guyyaa kanaatti ati isin galti nama as hamattu harkannaan dhukkee irraa kaasu nama hasaddu harkannaan ciisa isaa dhabu nama walitti dirtuu agarraan dirtuu taateetuma ibidda san galuu irra si jiraati namni kun asin nagees irraa bu'uura maali boosa akkamatti nama kanatti himaniin jaabaran namni kun akkam yoo gootis irraa waan jaabaran qiyaamaa san fidanii isin garsiisu feetanii ija liivii heesee bar oomuno waan akkanaatiin fuuldura feetes qabriin takkanaati jettee si dhufu feeta haashaa wakallaa abadan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa diriina gadhiisee jira ergaa ergee jira kitaaba buusee jira hadiisa si barsiisee jira asirratti si qaraasisee jira takkaa nama ilaa dhageessee jirta jaallamooti amman tana qophaa'ii malee ilma wanni rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bara waan ghaybii nurraa fageesseef maal arkaanni imaanaa jahammaal of keessaa qaba rabbitti amanu osoo isan arkin kaa qiyaamaa san dhugoomsu osoo cin dhaabbatin naafi dhufeetiin laalee dhugoomsaa yoo jette awqaloo haadaan kun sirraan himala nee bar abadan sirraan barbaachisu waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fuuldura waan akkanaa jira jee guutuu dhibba fudhattee teessa abbaa ni jirtii tam shakkiin takka qabdu namni akkan jirtu jettee fudhattee teessa namni du'a dhaqee achi cinqamee bar qiyaamaa dhaabbatee dhufe haqa birqii xaaxamee dhufe takka haas dhufee jireenya irra deebi'ee siimuu tokko lee jira abbaa kunis ni du'a dalagaa isaatii waliin baata atis dalagaateetii waliin baata akka dhufanii si himamteetanii gaafa takka bar dubbii tana fakkaattu maraataan takka gandirraa dhabamee jee xiqqoo gandirraa dhabameeti ture gaafa arku gurbaan hara waliin dhufan awoo saahiba dhiyoo tana turtee jirta si dhabnee bar eessa kuttee jeeni bar awoo bar ganda afiraa sanii dhufa jeeni maraataan kaa dubbiin isaa tartii booyi qabdi awoo ganda sanii dhufaa jennaan inni gurbaan dhuguma seelal tasaatii namni deeni deebi'a seebar gowwaadhaaf samiin tun karaa qabdii jedhe ni gaafate awoo ganda san naa odeessi jeeni gandi san ibiddaa jira jaan cinkii jira jaan rakkoo jira jaanitti ganda san naa odeessi jeen maraataadhaan jaaquma qaban maraataan akka laaleetitti qofi taphaa asoota jeen abbaa gandi sun ganda nagayaati jeeni bar ibiddi takkan jiru cinkiin takkan jirtu jeen ganda san garuu abbaatu asii fudhatee dhaqaa jeen laalimee dubbii maraataa sanii gandi ganda nagayaati rabbiin bilaashin nama miidhu takkan jiru jeen garuu abbaatu asii fudhatee waan sababa ibiddaa itti ta'u ta sababa rakkoo itti taatu sababa cinkii itti taatu abbaa asirraa fudhatee dhaqaa jeeni akkam jettanii maraataa dubbii kana deebiseen sin gaafa garuu anaa fi ati aqlii qabu waan kana xiinxaluu dadhabu wanni tun sin fakkaattu taa'e yoo jette namni taa'uu hin dandeenye sin fakkaattu bakka tanaa buqqe yoo jenne sin galtu sin jaa billaa alaykum rabbiin haa sirreessu amala keenya rabbiin haa sirreessu haala keenya rabbiin haa tolu dalagaa keenya rabbiin haa bareechu jaallamoo kee islaamaa baatiin ramadaanaa rabbi nagaa nurra haa lafa kaachiisu malee baatii itti amalli namaa hundi jijjiiramu hatta bar jaallamoo kee islaamaa nama mana haakimaa dhaqee sigaaraan kun haraami lafa birraa kaayisee ajjeestii ja'anii haakimii dadhabe ramadaanni irraa lafa kaayee jiru sa'a 14 guutuu namni lafirraa lafan keenye laalafa baatiin ramadaanaa haala kan keetiiti hammeenya kan keessan sii sirreessiti jaallamoo kee warri saayikoloojii xiinsammuu akka jedhan guyyaa 20 takkaaf amala duraan qabdu takka yoo lakkiste achii booda sirratti ni baramaa jee haalli san sitti ni baramaa jee fakkeenyaaf sommana guyyaa 30 sommani ati sigaaraa kadhiitu ta'a guyyaa kana keessa dhugutti jirtu guyyaa 30 guutuu 30 miti guyyaa 20 takkatti amalli dhiisuu san sinni barataa jee jaallamoo kee yoo ati nama dhiisuuf kaayyoo qabdu taate akka kanatti ramadaanni haala namaa tolcha nama hamatta ramadaan ettee dhiista asumaan siinsuun nama hasadda ramadaan ettee dhiista asumaan hasaddummaan sin sirraa badii garagaraa keessatti hojjetta nama walit jirta ramadaana jettee ofirraa lakkista mokkam hamma kanatti ati jabaannaan jaallamoo islaamaa gaafa ramadaanni ba'e ati nagahee sanii nama hamatta nama walitti hin jirtu nama hasad nagahee baatee jirtaa jaallamoo
خناف باتي تنخيسا ورّا لينجي تنفقد ربنا هاقول لينجي تورّا فرالسيس وقت جدي ربنا هاقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب رمضان خيسني سن راحة قبل دلقاتي سهود ربي سن راحة قبل دابتني جرتني دابتني سن ربي سن راحة قبل قراتني جرتني قراتي سن ربي سن راحة قبل صومنتني جرتني صومن خن ربي راحة قبل دلقاتي سن تخيري هند صدقة هند ربي سن راحة قبل ورد يا قيامة سن فول درت أرجو ربي سهاجرو ورد جمدي حركة مرجع تنقل ربي سهاجرو وعلى ذلك بيسبحان ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته